wayina Dermaduga yona Siwame Maulana Siwame Maulana Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa keessaa tokko kan nama barsiisuuf bashannansiisu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin turaa kanan jedhu ani gammachiista shoomeedha kallachumaan gara seenaa addunyaalessaa kanaatti. Wayina Dermaduga yona Siwame Maulana Siwame Maulana Jireenya biyya lafaa kana yeroo jiraannu wanta nu qunnamu gara fuulduraa tilmaamuunis ta'ee beekuun gonkumaa hin danda'amu. Kan dhama'aa oolee halkaniif guyyaa hojjetu, kan immoo guyyaa guutuu dhagaarra taa'ee kadhachaa oolu, kan immoo dhibaa'ee araada garaagaraa keessa of dhoksee jireenyan jiraachaa jiru itti fakkaatu, kanatu kan biyya bulchu, kan hogganu, kan hogganamu yoom maal akka ta'u gonkumaa beekuu hin danda'u. Tarii kun harka Rabbiirra jira. Haa ta'uutii garuu hundumtuu abdiidhaan bor guyyaa gaarii gammachuu kan har'a caaltu lubbuufis fooniifis galaa kaawwatee deemaa kan jiraatudha. Maarree haal duree kana waa malee isin sodaachisuuf hin kaasne. Haadha manaaf abbaa manaa waggaa 21 waliin jiraatan bara jireenyaa isaanii keessatti intala dubaraa baay'ee bareedduu amala qabeettii wareegaan Rabbiin kadhatanii kan argatan tokkittii ni qabu ture. Maatiin kun guutummaa jireenya isaanii erga ishee argatanii booda dhuunfaa isaaniif otoo hin taane intala isaaniif jiraatu. Nyaata bakka isheen hin jirretti hin nyaatanii. Uffatallee kan bitatan yoo ta'e intala isaaniif dursanii bitaniiti. Gonkumaa waama kamiin iyyuu akka itti dhaga'amu hin fedhanii. Ofii mataa isaaniitti si'a hedduu hir'isanii intala isaaniif immoo si'a hedduu godhu. Maarree biyya keenyattuu otoo hin baratiin maatii nu barsiisan kophee otoo hin godhatiin guddatanii kophee kan nuuf diran uffata tarsa'aa hodhatanii godhatanii nuuf immoo haaraa kan nuuf bitan maatii ni qabna mitire isaanillee akkanuma. Manni keessa galan kutaa ciisichaa tokko qaba. Haa ta'uutii garuu mucaan keenyi dubbisa qo'annoo isheef ishee jeeqa jedhanii ofii mana guddaa keessa rafanii isheedhaaf bakka ciisicha isaanii kan dabarsan reefu umuriin ishee waggaa 7 yeroo ta'u eenyuyyuu diidaa yookiin immoo bakkeedhaa akka ishee tuqu hin barbaadanii uffata miiccanii fi nyaata dhiyeessanii fi kanfaltii mana barnootaa ishee baatii baatiidhaan kanfalanii fi hanga kutaa 12ffaatti barsiisanii abdii guddaa isheerraa qabu. Borii isheerree isaan irratti hundaa'a. Ishiinillee maatiidhaan gorfamtee kaayyoo maatii ishee galma gahuun bakka guddaa geessee isaan gammachiisuun hawwii ishee ganamaa waan ta'eef baay'ee cimtee hojjetti. Barnoota ishee kutaa 12ffaa akkuma xumurteen maatiin ishee biyya bakka biraatti kanfallee iskoolaariidhaan si barsiisna malee barnoonni biyya kanaa hojii gaarii siif hin argamsiisu jedhanii isheetti haasa'anii. Yeroo kanatti mucayyoon kun galii maatii ishee waan beektuuf lakki yaa haadha koo, lakki yaa abbaa koo, ofii maal nyaattanii dhugdanii anaan biyya ormaa geessitanii na barsiistuu kun hin ta'uu jettee isaaniif deebisti. Haa ta'uutii garuu haatiif abbaan mucaa isaaniif lubbuu isaaniiyyuu dabarsanii waan kennaniif biyya hambaa deemtee akka barattuuf galmeessu. Haalli hundumaa xumurameefis barumsa barachuuf gara biyya hambaa ni deemti. Mindaan haadhaaf abbaa walitti dabalamee isaaniin guyyaa tokko hagabuu bulchee guyyaa tokko nyaachisee uffata isaanii otoo hin jijjiirratiin waan fedhan otoo hin godhatiin ishee barsiisuu danda'a. Mindaa isaanii gabbaranii fi intala isaanii barsiifachuu eegalu. Intalli isaaniis barnoota seemistera tokkoffaa firii gaarii
qabxii afuriin xumurtee gammachuu ishee kana milkaa'ina isheef tattaafachaa kan jiran maatii isheetti himti. Kanaan otoo jiraatanii barnoota seemistira lammaffaa akkuma jalqabdeen ifaan elektirikaa mana keessaa qabatee haadhaaf abbaan bakka ciisanitti mana waliin daaraa ta'anii jireenya keessatti maaltu akka nu mudatu hin beeknu. Haa ta'uutii garuu hiriyaa fira obbolaa keenyatti qiimii guddaa qabanna. Kan nu ajjeesuuf halkan hirriba guddaa dhabna. Battala poolisiin mana isaanii sakatta'ee rakkoo isaa erga qoratee booda tokkitti intala isaanii bakka isheen jirtu baree bilbilee fi haatiif abbaan kee mana tokko keessatti ifaan elektirikaa qabatee dhumaniiru, manni keessanis gubateera, saree keessantu qofaa hafee innuu mooraa keessa waan hin bullee fi jedhanii isheetti dubbatanii amanuu hin dandeenye. Battala televezyiinii biyya isaanii yeroo bantu magaala waan jiraataniif sababa ifaatiin abiddi ka'ee manni tokko gubatee haati manaaf abbaa manaa abalu jedhaman intalli isaanii yeroodhaaf biyya keessa hin jirre dhumaniiru, lubbuun isaanii addunyaa kanarraatii darbeeraa gabaasa jedhuun dhageessi. Kan jiraachaa jirtu ishiinillee maatii ishee akkana itti tattaafataniif galma geessee milkeessuudha mitiire amma waan jiraattuuf hin qabdu. Sammuun ishee karoora kaayyoo gara biraa hin qabu. Gammachuu maatii ishee malee kan ishee gammachiisu hin jiru. Mucayyoon kun dhugaa kana akkuma mirkaneeffattetti bakkuma jirtu of wallaalte. Barattoonni daree ishee kilaasiidhaa haftee jennaan guyyaa lammaffaatti gara mana galma ishee dhufanii yeroo laalan meeshaa mana keessaa caccabsitee qaama ishee mummurtee rifeensa ishee akka hin taanetti bittiinsitee uffata ofirraa baastee yeroo akka taatu balbala karaa cufaa ta'e banachuuf yeroo ishee yaalaa jirtu arganii maal taateetii jedhanii yeroo gaafatan meeshaa isaanitti darbattee narraa bahaa jettee iyyite. Namni hundi walitti qabame. Dargaggoonni qabanii ishee hidhanii. Haa ta'uutii garuu sammuu ishee mucayyoon kun guutummaa guutuutti gadhiisteetti. Mana yaalaa keessa baatii 6 erga turtee booda homaa jijjiiramni waan dhibeef hangeyoonaa kan turteefuu maallaqa kan kanfalee fi waan hin turreef baasanii daandii irratti ishee gatanii guutummaa guutuutti of wallaalte. Aduu saafaan halkan qorraan buluun qaama isheetti dhagahamuu didee kan dhufetti gaafatti ka'e dhagaa darbatti. Homaa waan tokkollee of hin beektu. Barnoota isheetti mucayyoon qaxalee taate kun carraan kun ishee dhaqqabaa gonkumaa namni yaadee hin beeku. Barattee galma guddaa dhaabbata guddaa keessatti gahumsa nama qabu taatee ni argamti kan jedhutu yaadamaa fi ture. Hiriyoonni ishee argan waliin baratan yaa jireenya kanaa kanumaaf hanga kanaa nu dhamaastii jedhanii gariin jiraachuuf abdii kutanii. Kana qofaan hin hafne mucayyoon haadhaaf abbaa al takkaatti abiddaan dhabde kuni abbaan fedhe daandii irraatti darbee waan barbaadu irratti raawwatee biraa deemuus eegalee. Kan gaddee fi daabbootti darbatee deema. Kan hin gaddineef immoo naannooma isheen ciiste irraatiyyuu ka'e jedhee ishee ari'a. Sammuu isheetiif maaltu akka ishee mudate maal akka taate gonkumaa hin beektu. Bareedinni ishee kaleessa akka aduu ifu suni carraa haadhaaf abbaa ishee dhabdeen cilee fakkaate. Rifeensi ishee irraa bocorcoramee handhuuratti galeera. Kanaan daandii irratti waggaa 4 erga dabarsitee booda kanaan otoo hin dhaabbatiin konkolaataan 2 daandii isheen ciistee jirtu irratti walitti bu'a. Lubbuudhaatii hanga xiqqoof haftee. Haa ta'uutii garuu fuulleen konkolaataa ishee rukutee qaama ishee dhiigseera. Naasuun ishee fuulduratti ta'e garuu sammuun ishee balaa kanaan akka dammaqu ishee taasisee mana yaalaa yeroo geessan eessa akka jirtu maalirraa akka turte gaafachuu eegalte. Battala maatiin ishee akka du'an sammuu isheettis yaadatte. Kan nama gaddisiisu garuu ijoollee xixiqqoo 2tu ishee maddii jira. Eenyuuf akkamittiin yeroo kam akka deesse homaa wanta yaadattu hin qabdu. Gadda maatii isheetiif waggaa 4 booddee tasgabbooftee teessee sammuun ishees gara duraatti deebi'ee fi waan ittiin gara biyyaatti galturree waan hin qabneef achuma biyya sanatti ijoollee ishee guddisuuf jireenya eegalte.
barsiisonni ishee hiriyoonni ishee dammaquu ishee beekan bakka jiraniitii gargaarsa gochuufii jalqabanii barnoota ishee adda kuttee turtes itti fufuun ijoollee ishee otoo guddifattu yeroo booddee ni xumurti. Kanaan jireenyatti deebite. Daandii jireenyaa keessatti maaltu akka nu mudatu maaltu eessa akka nu boosu gonkumaa hin beeknu. Wanti yaadne hunduu yeroo hunda hin milkaa'u. Wanti yaadne hundumti immoo yeroo hunda karaatti nafu. Akka yaadnetti jiraachuu dandeenya otoo ta'ee silaa dhala namaadhaaf seerriif waaqni hin barbaachisu ture. Haa ta'uutii garuu jireenyi geengoo taate kuni naannessitee hundumaa nama dhandhamsiisti. Abdii kan qabaataniitiif abdii nama kutachiisti. Maatii namaatiif gammachuu nama dhabsiisti. Kun hunduu egaa amaluma jireenyaati. Danda'anii wanta dhala namaatti dhufu ameen jedhanii fudhachuu malee falli gara biraan waan jiru hin fakkaatu. Kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaan har'aa jireenya keessan keessatti waa ta'e akka isinitti hime homaa shakkii tokkollee hin qabu. Nama har'a walitti buune bor jireenyumaafuu dhabuu ni dandeenya. Garaatti si'a meeqa kan itti hammaanne otoon ajjeesee jennee jecha kan itti murre bor maal akka ta'u nutis maal akka taanu gonkumaa wanta beeknu hin qabnu. Rabbi biratti garuu hundumtuu deebii qaba. Qulqulloofne yoo jiraanne ba'aa keenya nurraa salphisaan ergaa qophii Oromiyaa 24 guyyaa har'aati. Yoo isinitti tole laayikii fi sheer godhaa. Yeroo keessan hanga yoonaanaaf kennuu keessanitti guddaa galatoomaa jechaa yaada qabdanillee komentii jalatti naaf katabaa jechaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii oolmaa gaariin isiniif hawwaa. Itunaaf wayyina dirma dhugaa yoonaa siwaame Maulana siwaame Maulana.